Dhagee Mhm. waan jiru beektaa osuma araaraa miti wanni barbaade ta'e tarii ka waraane ni dagata. Inni miidhamee fi waraaname garuu yoomillee hin dagatu. Mhm. Araarri murtii guutoo dawwalanii yookaan immoo karraa yaamanii tiktaak irra fidanii waan ilma namarratti hin godhamne hin yaaddamne anarratti godhame ani araara godhu hin jiru inshaa Allah araarri yoom akka godhamu guyyaa takka akka godhamu ni hin beeka. Gizee akkamii waan hoggaa ta'e. Okay, afona illa. Nti waanuma salphaa seeneeti gaa afootu waliin jaa jedhee khairuma yaadneeti eefa dubbiin akkanatti jabduu fi ulfaattu murtiin connection keessa qabe. Okay, eefa dubbiin akkana ulfaattu fi guddoo taate. Okay, na dhageessa amma? Asirra gootu? Okay. Tolayyee kana akkanatti bira kunnaa. Murtiin torkii qaqqabu jira. Hello. Ani sumaan dhaga'u jira garuu qabutti hin jiru. Okay. Kanaan bira kunnaa. Tole sanumaan wal qabatee eefa mana hidhaatii baate osoo hin turini hin beeku yeroo hirriibaa koo miidiyoon kun girgireessite gamaa gamanaan murtii kajoo fi atilleen wanni keessa irratti maxxansuu turte bifa miiraatiin akka amantii gadhiifte. Ifi murtii dila san hunda waan dila sanuu baattee waan adda addaa maybe miidiyaa irratti namni quba hin qabne keessa dabartee haddii amantii gadhiiftu wanni akkanatti si boosisuu danda'e maali mee murtii haddii san hunda? Yaa yeroo tokko ni beektaa abdii miira kee akka itti ibsadha haala keessa jiru hawaasa keessatti himachuu dadhabda. Ani waa'ee kiyya takkaatiin miidiyaa hawaasaa kana bahee waa'ee dhuunfaa kiyyaa yeroo hedduu bifa qoosaa bifa taphaa fi ajandaa taphaa garaagaraa yookaan immoo kanaan beeyta malee akka itti dubbattu yeroo dhabduutu jira. Reefuu irra si kaaseetiin jira. Ana balleessu maqaa qofa osoo hin ta'in mataanillee wanni hin godhamin hin jiru. Waan danda'amu kana hundaan uummata kiyyatti hin himne. Murtii yeroo takka murtii yeroo takka I think hawaasnillee gaafii tana wanna ta'ee jira sila atillee yoo fedhinnaa himuu hin qabaatiin yoo bira kuttillee natti ni tolaanillee akka kiyyatti waanuma ajandaa hawaasaa ta'ee namnillee sila gaafii koomentii harkutti hin jira. Kaanis itti bufii jaa kaanis bira kuti jaa ati akka filannoo keetiitti gaafii tana deebisuus yoo barbaadde yoo bira kutuus barbaadde takka dirqamni hin jiru biras kutuu ni dandeenya yoo itti bufuu barbaadde itti bufi. Sorry si qabuu kiyyaaf. Kami ati kabira dabrinaan jette. Yookaan immoo dhimma amantii kana yaa. Reefna gaafata kana bantamoo. Amma si gaafadhee haa maali? Okay, bal'inaan dubbattaa? Jechuun hin dubbatu hin deema jechuudha. Okay, hayya. Gaaffii biraa tanuma jechuun koomantii takka takka harkeetiin miira hawaasaa meebi hawaasni miira wanna keessa yoo ta'e jeeti itti fufeeyye. Okay, akkas taana. Sorry. Akkamtu ta'e beekaa. Gaafa miira kee baastee ibsachuu dadhabdu. Gaafa haala keessa turte roorroo sirra geesse namatti baastee ibsatuun sitti ulfaatu. Wanti sirra gee immoo akka nama tokkotti akka nama dhuunfaatti osoo hin taane garee fi jireenya reefu sitti hime biyya keessaa biyya alatti xiqqaa fi guddaan miidiyaa qabu dhageettii qabuun wanta irratti godhame saniif diffeendi godhuuf illee wama tokko wanni hin jenne. Zan wanni ture waan akkanaati. Yeroo ati hamtuu keessa jirtutti waa hedduu gamaaf gamana ilaaltee dhiista. Wanni dilli sun irra godhame gizeen mana hidhaa sanii bahullee yoo yaadattee jiraatteef. Kanaan ta'e kanana godhan akkasiin ta'e akkas keessaan ture jecha takkan dubban. Hin callise. Haalaan keessa tureef wanti irratti teessuun gara seeraatiin gara namaatiin namummaa fi oromummaa fi islaamummaatiin si yoo ilaalte waan ilma namarratti godhamuun
seeraan illee seeran turin wanti narratti ifin maqaballeessi hagas gahu anarratti deebisifamee maaliif kun ta'e jee namni gaafate hin turre. Osoo maatii qabdu, fira qabdu, hiriyoota qabdu yeroo tokko tokko kophaa taate beekta. Ta'eetiin achii ba'e. Eegaan achii ba'e booda immoo karaa amantitti aaruu fi miira san keessa maaltu si galchee ka'eetti waan maybe ani ammallee akkasii jee dubbachuu hin barbaanne hiriyoonni kiyya dubbatan dhageessee jirtanatti fakkaata galgala san. Gaafsillee ani akkanaaf akkas jee dubbachuu hin barbaanne amantii jechuun ni aarta baqa. Waan asirratti ta'e kanarratti namoota maatii amantii hojii qaba itti yaadu. Keessattuu namoota baqa waan isin jiru beeku dilee kan gisee gahu ni aare. Ni aarta miira addaa keessa galta wanni hundi waan guutuu dhabdee jireenya kan kee balleessanii qabeenya kan kee balleessanii maqaa kan kee balleessanii wal cittoo irratti fanxoon gaafas irratti baqa sanii miti namni sadarkaa sanii walitti even lubbuu ifillee balleessuu ni danda'a jeeti yaada akka istireessa keessa jiru. Wanti ta'e yeroo kanatti kana akkamitti akka ta'es gaa akkamitti immoo akka wanti jees itti deema. Thank you. Galatoomii. Tole osoo ati oltee hin bulin yeroo miira keessa gartee akkasitti muufattu akkuma egaa namni kun diinas qabaa firas qaba yeroo sanitti sitti qoflee siif gaddee siinee fi sitti gammade jidduu namoota hedduutu jira. Achi keessatti immoo osoo ati olteen bulin waan san keessaa obboleeyyan kee si qaban yeroo sanitti namoonni akka daftee as deebitu si godhan shoora olaanaa taphatan ni jiranii namoonni asumaanuu galatoomfachuu barbaaddu. Guyyaa isaa ooleetiin galgala ani silkiitti yaasuu fadheetiin nama takka wajjin sariiroon qabu wanta miidiyaa dubbadhe san dubbadhee tin baqa dipireeshina hamaa keessaan ture. Haa galatoomu Alex Taayyee ture kan bakkaan jirus barbaadee waan inni isa dubbisuuf na dubbisee akka bakka jirtullee ayyeera koon qabu namatti ni minnaan jee bakkaan jiru egaan itti himee booda namoota sheekotiif ustaazota sanii dhiyaatan wal dubbisee isaanillee dhufanii akkasumatti ifuma biratti argee jechuun akka waan tasa ta'ee tokkotti biratti argee haa galatoomanii dogoggora akka ta'e ilaa qiyamatti illee wanniin ani hin dagannee fi dogoggorriin an egan dhaladhee godhillee dogoggora kana akka ta'e yoomillee hin dagadhu immoo kaniin itti waa baradhillee ilma namaatiif jee maaliidhaaf jee miti wanti sirra gahee namni haqa ofii dhabee maqaa ofii dhabee wanni dilli sun irra geesse silaa sanii olillee ni tahaa ture. Sanirratti dabalatee gaafa mana hidhaa sanii beeru manni hiyyaa akka diigamee akka wayiin gabbee dubbadde ani guyyaa takkaaf wanni akka ati naa hubattu hawaasni kun hubatu barbaadu egaan dhaladheeti as gee egaan miidiyaatti na beeytaniiti wanni biraa haafuuti hawaasa kiyya hawaasan irraa dhaladhaniin jaaladhaniin kabaja Oromoo guutuu addatti hawaasa baha Oromiyaa kan irraa dhaladhe kana yoon waa'ee isaa hin dubbatin namni biraa akkanaa dubbatu nama biraarraan eegu waan ta'eef niin dubbadha. Hararge jechiin gisee hunda jiru diinanatti godhuu hin qabu. Guyyaa takkaaf akka dargaggeessatti niin rakkadhee, niin dhibamee, niin dhabee jee nama takka gaafadhee hin beeku. Geemaa na taphachiisaa jee hin beeku. Giiftii takka naa kannaa jee hin beeku. Atis ni beeyta, isaanis ni beekan. Siigalee wanta irratti teessanis an gadi bahee dubbachuu hin barbaanne aarii kiyya karaan ittiin ibsachuu danda'u yeroo sanitti ibsadhe. Amanta kamiifuu kabajaadhaan qaba. Jibba hin qabu. Akkaataan adeemsa seera amantii Islaamaa dhuguma akkanaa waan jirurraa ka'e jalqaba wanti sun. Dhuguma amantii Islaamaa keessa namoota bifa kanaan akhlaaqa akkanaa kanaan amantii namatti amantu jira waan jirurraa ka'e aarii sanitti galee Sheekh Jamaal Faan Rabbi Uriyaa Saanaa dheeressu Abu Mu'aaz Faan namoota hedduu qaati.
bakka isaanitti kan biratti agaruu to'ate galgala isa yeroo dheeraa galgala sa'a lamarraa eegallee Abu Musaab. akka teenye sanitti Abu Musaabii hedduudha bar maqaa isaanii kan inni yaamii Aleksi fidee dhufee wajji jira achi teenyee ni haasoyne ni waa hunda itti himee ani isaanitti illee dubbatu dandeenya mira gaarii keessan turre emotional ta'e bakka inni jira minatti dhaga'amee tasgabbeessanii na waan ta'e hunda eega dhagayaan booda sanduras galgala sandura Aleksi dubbatee ture laayifii sanirratti hamsaa shijjaffaa waan san hunda dhagee siituu dhugaa waan sirra kee agarree nuti illee nuti si yaadatiin nuti si quban qabaatinii kun hundi sirra ta'uu malee dargaggeessa taafatee biyya keessa jiraatu iftantee mana fi ijaarratee qabaatee bareedee mul'atee waan gaarii hojjetu akkana ta'uu fi nuti si dagachuudha waa hedduu takkaa dubbatamee achitti akkuma amantii islaamatti agartee milaa waan hin godhe kun anaaf dogoggora irraa dhumaa kan hin ganallee hin daganne akka ta'e eegansi himee booda namoonni hedduun muslimaa waan san godhuu kiyyatti hagammadantu jiru argitee jirtas. Sidhuuma islaamatti akkas kajiruuf immoo deebii isii fi hawaasaa fi hindisa kaati alima itti yaaddu kaati sheekha itti yaaddu. So wanti ture akkana isaan immoo dhufan nunillee tasgabbeessan waan hawaasa dubbachuu qabanillee shaadallee qabaddu jaan waan godhamuu qabu hunda goone nutu si jiraallee naanjaanii abshir naanjaanii maqaa miira gaariitti ilmi namaa tokko si deebisuun yeroo sanitti si dhaqqabee si tasgabbeessuu waan guddaadha haa galatoomanii irra hedduun namaa maal jechuu ture nama argaa isaan feene gaarii isaa yaaddu beekta hanqina isaa qofa barbaadda waan jettuun qofa maal akkaan ji'uun jettee yaadda. So maallaqa harkateetii yoo dhageessee jiratte maallaqa harkatee maallaqaaf deemee maaliidha osoo nama akkasii yaadu ta'e guyyaa takkaaf ilillii takkanaa kanaa jee namni giiftidha akka qoosattillee hin beekne maallaqaa jee waan san ni godhettee yaaddu ani bareedeetiin uffadheetiin dalagadheetiin if dandeeheetiin jiraadha biyya kana keessatti waggaa hagaan magaalaa keessa jiraadhe kanatti taakkanaati abde. Thank you. Galatoomii waan hedduudha haastee dogoggorri guddaaniin an dogoggore sanii jettee saniin wal qabatee immoo namni eefa karaa amantii as deebitee asumaanuu diliin ati qabdu guutuun akka sheekotaa fi ulamaa irraa dhageenyetti irraa dhiqamtii haja'u sun immoo gammachuu takka gama takkaan si galeemi namni yaa diliin guutuun irraa dhiqamuu jechuun waan laaftuu miti sanuu carraa bareedaa alhamdulillah jehi. So garaagarummaan imaana keetii duraanitii fi amma tokko garaagarummaan ni jira. Ni jira laal wanni takka takka hamtuu taatee dhufteetii khairii taate jechuun. Wow, thank you obboleessa keenya dhagiiftii kannitee fi eenyu maqaan isaa. Fuad, thank you Fuad. Hedduu galatu. Maatii galatu. Wanni takka takka hamtuu fakkaattee dhuftee gaarii taati. Waa'ee amantii kanarratti laal namni musliimaa tokko jalqaba waan si himu namni musliimaa tokko hamaa fedhe haa ta'u duriyyee fedhe haa ta'u bakka barbaade haa jiraatu. Maali amantii isaatiif yeroo hundeef keessatti oyin salaatiin ittillee dalagiin rakkoo miti garuu amantii isaatiif kabaja qaba. Eegasii imaanni adda wanni ta'e ni jira jennaan rabbitti na dhiyeessee inumaa eegan dilii hin qabaatin kana booda maaliif hin dilii dalaga maaliif rabbii kiyyatti hin dhiyaatu kan hin duraan dogoggoreef inumaa hagan durii hin baratin maaliif hin amantii kiyya hin baradhu if si yaadattee rabbitti illee dhiyaattee waa'ee amantii tanteetii beekuun yookaan immoo rabbii keessatti illee siquudhaaf yeroon hundi banaadha raamanni isaatiillee bal'aadha biga harka namaa hin jiraatin galmeen rabbii aboo ati asumatti hooti keeta kan kee azaaba deemtaa jaanii sila namaa muru turanii biga harka rabbii ta'ee sheekotiin sun immoo fatwaa sheekotii akka Sheek Jamaal Aliyyi faadha gadi bahanii waan jechaa turan ni beektu. Namoonni beekumsa xixiqqaa qaban waan namaan jechuullee hin fedhu beekumsa xixiqqaan barmeelli waa xiqqishoo waa qabu gizee akkana dho'etanii iyyaame akkas jechuu guutuun immoo hin sossoo'u sirraafamus hin dubbatus. Dan asumaanii jechuudha tokko yaadachiisaa rahamullah Sheek Adam Tuulaa maal jee gaafa tokko beektaa
Imi kana keessatti namni bakka kan kee ni bu'aa jettee ati yaaddu eenyu jedhamee gaafatamnaani Sheikh Jamal Aliyyi je. Sheikh Jamal Aliyyi kun namuma useetu maatii miti beeka. Aalima biyyituun qabdu. Akkas jee ragaa bahee fara lubbuun hin jirre suni Sheikh Adam Tuulaa muftii Afrikaati ni beekta. Jeeti yaada. So akkasanii itti fufi. Thank you Mutiri. Galatoomii ammallee rabbi imaana irratti anaafatillee nu haa jabeessu. Nuufi isinillee isin hundaa rabbi imaana irratti isin haa jabeessu warran as jala jirtan hundi keessanuu. Thank you. Obboleessa kiyya hagiiftiin obboleessa keenya gammachiiste. Fuwaad irra deebi'ee galatoomii isin jechuu barbaada. Okay. Murtii rakkoo si mudatteen wal qabatee deeggarsi garaagaraa akka siif godhamu deemu yookiin siif godhame laayivii wayii irrattis arguun ture. Waan sanii wal qabatee deeggarsoonni siif godhame ni jira. Jalqaba irratti wanni sun deeggarsi si godhame yoo si bira gahee murtiif deeggarsa akkana kana jedhamu ture laayivii irratti gurra kiyyatee anumaa dhageeteen beeku wanni sun hagam dhugaadha deeggarsi si bira gahee jira. Gaafii keetiif ulfaadhu an jalqabasi waan ati amma jette kanaaf kan irraa ka'ee si'eemu Sheikh Jamal Fareefu kan si'aame warri waa'ee nan keessa ta'e na duuba qoratee haga deemanii harkuutii fi nama natti dhiyaatu gaafatanii itti fi haala keessa jiru egaa harkan booda kan isaan dhufan jee si'ime gadi bahee osoo jechi dilli sun jaamu Sheikh Jamal Faan riskii sanillee fudhatee waan inni keessa jiru nu beeka obboleessa keenya namni addunyaan tun har'a olii borugati kanuma har'a harka qabutu boru dhaba. Kanuma makinaa bareeduun deemutu makinaa sanii fi sallee hojii labda layyaa seene. So ni tubsina ni utubna nurraa jalqabee mana sallee gadi dhaabnaaf nutu jabeessa nutu dagatee ni miidhame jeeti dubbatee ture yaa thank you jeenitiin galatoomaadha haaluma kanaaw na ta'u anaattu isinittiin dubbatini ani gabbee hawaasa kiyya yeroo hunda gammadaa bareedaa ta'eetiin dura mul'achuu barbaada malee hin rakkisu hin cinqu akkuma reefsi hin jeesanii galatoomaa jeeni adda baanii eegasii tariigaa ganuu manatti fakkaata. Yeroo sanitti mana kiraatillee hin turre haalli hin turre akkuma Aleksi dubbatan haala hamaadha. Saayiboota natti dhiyaatan jee yaadu hedduu qabilbilallee irraa kaasuu hin turin faatu jira. Anaa mana hidhaatii bee kan inni waa meeqa ta'e waa meeqa dhabe mooraalii hidhabe manniin an qabeenya jee tokkicha qabu dargaggeessa taatee yaaddee bishaan faa naannessitee damma faa gurgurtee maallaqa argattee mana ijaarratte gaafa sirraa diigamu xiqqoo ni wanti taata. Anyway obboleeyyan kiyya akka biyya Suudi Arabiyaa jiraatan hiriyoota even namoota qaamaanuu nan beekne yookaan walitti illee bilbilee hin beekne haalaan keessa ture yeroo sanitti arganii warri naaf bilbilee na jajjabeessee anjaanii yeroo sanitti na dubbisanii abshir naan jaan nama lama sadii ni hin beeka. Qasanirraa feegas egaa kan namoota gurguddaatis ta'e warra ati laayif irratti jettisaniitis inshaallah ganuu manatti fakkaata ni walumaan agarra. Tole egaa akkuma dhageessanii agartanii jirtanis manni I think Sheikh Jamal Aliyyi Faanis akkuma ta'etti mana sirraa diigamee nutu si gargaaraa waan jaamullee daddagayeetiin ture ganumaa jee obboleessi kiyya gargaarsi guuramuu turee fi guuramuu pilaana qabaatamu hanga ammatti akkasitti wanni na bira ga'een jiru. So haala kam keessa jirta ammaan tana akkamii jiraachuu jirta maal hojjechuu jirta maalirra jirta? Wallahi haala rabbiin jeeqesan jira jechuun gaariirra hin jira ni hin bobbaadiin gala garuu dalagaa dalaguutti jiru everything is felt right waa hedduutu na jala walitti tuqee ammoo abdiin hin qaba kaane aniin kaleessa lafee dadhabee gaaraan bahee sabiin bahee dachiin bahee akka dargaggeessatti cabsee bassee fidee harkate borus akkaan harkanneef maaltu nadaan keessaa ani namaafiin ta'uu beeka malee namni akkamitti akka namaa ta'u hin beeku. Nama keenya rakkate bakka jirutti rakkoo isaa yoon fi qabaataan keenya akka yaazitee gargaaru. Biyyoota arabaa kana garagaraa keessatti ni yaazatanii agartas jeetii yaada amma durallee. Hawaasa kiyyaaf keessattuu
nama keenya harakkatiif waan hin danda'u ulaatiin ture ani immoo waan kiyya baasee namatti himatus hin barbaadu. Personal life kiyya reefu maaliifin gabaabsee callisee waa hedduu bira sii dabre beektaa waa hedduudhaan arge jireenya kana keessatti. So boru laffee wanni anaan irra jiru kun past is past jaanimi wanni dabre waan dabre kaboru maal akka ta'u taa'u immoo hin beeku. Kanaaf ani inni tattaafadha ammaaf dalagaa hin qabu manallee hin qabu maybe malallee hin qabu nama na dhiyaatullee hin qabu namoonnumti na bira turan sun uummata duratti namni hedduun maal se'e namni na biratti agartan sun namoota gurgurtaa. Thank you. Flus eenyu maqaan isaa Flus and thank you. Hedduu galatoom. Ulfaadhu obboleessa kiyya wallahi guddoon bikka si abuusu akka obboleessa kee surprise gootetti surprise yaa godhu hedduu galatoomii ulfaadhaa waadii fi Flus I think na jaana fakkaata maqaan isaa yaa Flus galatoomii hedduu galatoomii galatoomfadhaa hawaasni as jala jirtan hundi keessanuu thank you. Ayyaachuu. Namni guddaa sana biratti egaa argan booda namni hedduun galgala obboleessa kiyya Alex waan san dubbatee gabbee miidiyaa irratti dhageessanii haalaan keessa ture maaltu miira akkasii inni oofee san argan booda namni hedduu waa'ee kiyya wal gaafatu turan wal gaggaafachaa turan naafillee bilbilaas turan abshirillee jechaa turan ganama itti aanu galgala keessa viidiyoo gadhiifame Jamaal Aliyyii faana namoota gurguddaa sana biratti arganii jennaani nutu jira nutu waa hunda godhaa nutu sirreessaa jedhanii isaan dubbannaan bakka egaa isaan bira jiraatan uummanni kun namoota jajjabaa nuti qabnu warra isaa qofaa fi miti nama biraatiif gahuu danda'a waan ta'eef jechuudhaan ni jiraami. Xiqqoo wanni jechuun takkii tanatti ani hawaasa kiyyarraa gizee hunda abdiin qaba. Yeroo qoosaatii fi waan ta'e qoofis wanni jechuun barbaadu. Abdiin ani irraa qabu sun rabbii gaziitti yeroo hunda ni jirtiisin jechuu kiyya. Jireenya irraa abdiin murtuu waan dira takkaasu ta'e. Katee kana hunda immoo wanni sun waan dabre inshallah khairumaa fi shayni faanis gaa eegas dhimma kanaaf waan bilbilinaaf bilbileen illee jeetiin eegaa abdiin irraa qaba asumaanuun galatooma jechuun hin barbaada. Abshir inshallah sumaa bilbilanii irra deebi'ee obboleeyyan kiyya Flusii fi Fu'aad hedduu galatooma warri giiftiidhaan bareechitaan obboleessa keenya thank you irra deebine. Egaa murtiin dalagarraa hin jiru manas hin qabu yerummaan tanaa malas hin qabu jee ani dargaggeessa dalagachaa jiraachuu ture dammaa fi waan garagaraa irraa dalagadhee mana jaaradheetu narraa diigamee saniif immoo rakkoo hamaa rakkoo garagaraa keessan ture jee saniif obboleeyyan keenya kan kaleessa waada seenuu fi turtan obboleessa keessan akka bira dhaabbattan. Egaa murtii yeroo kanatti dalagaa kamuu yoo harkatte ni hojjettaa jechuu dalaguma barbaaddeeoo. Because namni bishaan faadhaan raabsuu ture yoo beekte Adaama kana keessatti ni beekani. Ifiif buusaa gurmuudhaan inarraa. Damma faadhaan dalaguu ture kiiloo hidhee biyya Arabaa bikka garagaratti ergaa. Namni san dalagaa ture dalagaa biraa wanni hin dalagneef hin jiru namni dalagaa yoo qabaate if danda'aadha gizee hunda bakkeetti boqonnaa qabu qaba bareedee jiraata dirqama ilmi dhiiraa humna qabu hafayyaa qabu dalagatee jiraachuun dirqama isaati. Ani yeroo hedduu akkiin ani itti amanu thank you akkiin ani itti amanu akka dargaggoota keenya kaan biyyarraa illee deemuudhaaf nama yaadee hin beekne. Jechuun yeroo tokko garuu waan sirratti ta'u kana gaafa laaltu uumamuma keetuu nama taatee uumamuu keetuu jibbita beekta. Hawaasuma jaalattu hawaasuma qabdu kasiirra dabree biyya tanaaf ta'u keessaa baate aynaa ani perfectii miti akka isaan narraa fedhan maybe garuu ubay fi hamaa jaanii muranii hin darbani niin beeka akka isaan diin like waan lekana isaanii wajjin yookaan immoo as baasee himachuu ooluu kiyyaa fi maaliif akka ta'e niin beeka. Gartee mi hawaasaan kabaju kana rakkisuu hin barbaadu reefu seen jira. Garuu anaa fi miti
Okay. eenyuufillee hawaasa ta'uu danda'u, ka hubachuu danda'u, ka bakka biraatiifuu ta'u, osoo hin gaafatin laalee ijarraa si beeku, an kophaa tahee, an dhimma kiyya dhoofadhee, ani garatti qabadhee, ani callisee akka nama fira hin qabne, akka nama yoo yaadattee jiraatte xiqqaa fi guddaan biyya keessaa fi alaawwan ja'a ture Harargee jalatti hin dhokatinii. Laa jecha kana waan inni ja'ameef yoo adda baafattee jiraatte Harargee jalatti hin dhokatinii. Okkee Gondaree jalatti hin dhokadhaa deemee ani maal balleessitin immoo dhokadha. Waan hin jeef itti gaafatamu hoo ani Harargee dheewoon si galeemi akka nama tokko kana akkasitti akkanaa hubattuu fi yeroo tokko tokko hawaasni akka walitti hin aarreef sababa maqaa keetiin akka namni biralleen walitti hin aarreef waan dandeessu ni goota. Ilaalta gaafa humna keetii ol ta'e garuu hawaasa irraa dhalatte namni ganda bakka bu'u hin jiru ganda irraa dhalate ganamuu ni qaba. Yoo bunnaa beeksitiin dhalatiin jechuu kiyya Finfinnee keessatti ni jiraame warra gosaa fi ganda hin qabne yoo ta'e ala namni hawaasa irraa dhalate qaba. Maatii qaba. Gosa qaba. Naannoo qaba. Akka Oromootti garuu tokko. Gandummaa yeroo hedduu waan irratti ka'uuf murtiin gandummaa qabaa naan jaamu san osoo ati nan gaafatin naan sii deebisa. Anaaf gandummaa waan jaamu gandummaa eessaa bartee yoo jettee na gaafatte hadiisaa fi quraana irraa sii himuu ni danda'a. Akkamitti haga namaa miti sareen ollaa kee jirtu beeloyte jirtu hajjiin sirraan qeebalamtuu dhagaatiin as ga'e. Haqa firaa, haqa aalii, haqa ollaa ja'ame malee haqa abalu, haqa abanniidha, haqa taasanii hajaames hin jiru. Akka amantii islaamatti atis ni beekta, hawaasni kunis ni beeka. Haqni firaa hin jiru, haqni ollaa hin jiru, haqni aalii hin jiru. Osoo maatii kee hin gargaarin, osoo obboleessa kee hin gargaarin, osoo harmee teetiin ta'in bakka biraatiif hin ta'a yoo jette sun rabbillee namnillee waan sirraa jaalatu akka Oromootti garuu yoo ta'e waan waliin ta'u tokko gisee ta'e bareeda. Hundumaan akka namni itti hubatu hamaa ta'uu malaa ana akkaan itti yaadutti namni Finfinnee keessa jirtu hamaatiin isaa diree dhawaa jiru yookaan Wallagga jiru yookaan Boorana jiru yookaan Shaashamannee jiraatu tokko gaafa iidaa gaafa ayyaana amatbaala garaagaraa maaliif deemee achitti godha? Maatii san bira maatiitu jiraafimi, ollaatu jiraafimi, hawaasa keessaa beetu bakka san jira, bakka itti barate, bakka itti guddate hiriyoota achi qabaafimi. Illaan namni Finfinnee keessa Oromoon ni jirti asumatti maa ayyaana san hin goonere gandummaa qaba jechuudha namni sun. Thank you. Fixattee? Yaa ani fixadhee jira. Galatoon. Okay. Daawwattoota keenya warreen hanga ammaa daawwachaa jirtan irra deebinee galatoomaa isin jechuu barbaanna. Mee murtii asumaan karaa miira keessaa baaneetii mee karaa xiqqishoo jaalala seenneetti sammooda sagantaa teenya xumurra. Egaa yeroo hedduu namoonni dubartii ni filatanii dubartii garaagaraatii filatanii murtiin dubartiin bultiidhaaf taatu yookiin dubartiin haadha manaa gaarii ni taati jaamtee ulaagaan guutamtu dubartii akkamiiti murtii akka keetitti akka dargaggeessa tokkotti akka nama bultii seenee beetti akka nama waa'ee dubartii beekuttis. Dubartii akkamii? Jechuun gaa namni hundi ilaalcha adda dubartiidhaa qaba. Okay, ilaalcha keetii irratti dubartii ulaagaa akkam qabdu yookiin dubartii akkamtu si akkam feetaati akka keetii dhuunfatti. Dubartii akkam feetaa yookaan immoo dubartii akkamtu bultiidhaaf sii ta'a. Dubartii ulaagaa kiyya feetee miree? Yaa. Ulaagaa kiyyatti gaa dubartii kabaja qabdu, naamusa qabdu, amantaa isheetiif kabaja qabdu, hawaasaaf kabaja qabdu, safuu beektu, namummaa dursitu tan because ani laayifii kiyya miidiyaa hawaasa irratti fidee defektii isaatii fi faayidaa isaatii illee waan adda beekuuf ta miidiyaa irra hin jirre tan
akkam jeetiin si hima beektaa reefullee laayifii kiyya parsanal laayifii kiyya waan asirratti himuun feenee fi waa'ee ati nagaafatte dafee bira dabre asirratti dubbachuu hin barbaanne namaan akkaan jaaladhuun qaba ulaagaa tiyya guutuleen tanuma akka ishiisanii namni egaa nama isaa ta'u wanti ilaallatu qabaa mire ilma kiyyaaf yookaan daa'ima kiyyaaf haadha ta'uu dandeessu jechuudha. Okay. Thank you. As keessatti murtii amma ati waa'ee jaalallee teetis dhiisi. Jaalallee qabdullee ammaaf achi kaaye. Amma ati akka fakkeenyattiin si godha ati siingiliidhaa jennu. Naannoo 4 yookiin 5 si yaama. Dubartoonni naannoo tanaa tana qabdii naannoo tanaa tana qabdii jeetiin si hima. Naannoo san keessaa attam akka filattee bultiif si taatu siitu beeka. Okay. Nakkaffaa. Koo sonaaf dhugaatti aan si himee na bareeda. No ati naan himin? No. No. Wait. Naannoo fi. Lakki.